Yoo harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu kanneen amantaa musliimaa baga jala bultii ji'a ramadaanatiin isin ga'e jecha oduu idilee galgala kanaa qabannee dhiyaanne isinitti muunkaasifaana turan yersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti intaaleeyyiin Amaara godinicha guutumaan guutuutti akka galu taasifamaa jiraachuun dhaga'ame. Gama kaaniin kaabinoota qabatanii hawaasa walgahii jechuun baasanii ABO Shaneetu Liyyuu Haayilii waliin walitti nu buusaa jira malee nuti nagaa jechuun intaaleeyyoonni Amaara kunneen akka godinicha galan taasifamaa jiraachuun himame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti Liyyuu Haayiliin Amaara godinicha guutumaan guutuutti akka galfamu taasifamaa jiraachuun dhaga'ame. Gareen shororkeessitoota faannoo Amaara fi humnoonni Liyyuu Haayilii jechuun yaamaman godinichatti baay'inaan akka qubsiifaman godhamaa jiraachuu jiraattonni mataa jiru. Uummanni marii Liyyuu Haayilii qubsiisu jedhu kana yaaddo guddaa keessa galanii kan jiran yoo ta'u, kaabinoonni PP Liyyuu Haayilii waliin nagaan jirra abbaa walitti nu naqaa jiru yookaan walitti nu buusaa jiru. ABO Shaneedha jechuun dubbataa akka jiranis jiraattonni himaa jiru. Ameerikaan humnoonni waraana Tigraay keessatti hirmaatan hunduu yakka waraanaa raawwataniiran jechuun ibsitee jirti. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Humnoonni waraana Tigraay keessatti hirmaatan hunduu yakka waraana raawwachuu US mirkaneeffatteetti kan jedhan ministeerri dhimma alaa US Antony Blinken. Dubbiin Blinken kun eega torban darbe Itoophiyaa daawwatanii deebi'aniin booda dhaga'ame. Kanneen waraana keessa qooda fudhatan miseensonni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa, loltoota Eertiraa, hidhattoota TPLF fi humnoota naannoo Amaaraa yakka waraana raawwataniiru jedhan. Himannaa Blinken kanarratti gama mootummaa Itoophiyaa, Eertiraa fi TPLF hanga ammaatti wanti jedhamee hin jiru. Waraana kaaba Itoophiyaa waggoota lamaaf ture lubbuun kumaatamaan lakkaa'amu darbeera. 100,000 kan lakkaa'aman beelaaf saaxilaman miliyoononni ammoo qe'ee irraa boqaniiru jedhe. Miseensonni raayyaa ittisa Itoophiyaa humna ittisa Eertiraa fi hidhattoota Amaara Tigraay keessatti yakka namooma kanneen akka hiriirsuun ajjeesu gudeeduu fi yakka saalqunnamtii gosa kan raawwatanidha jedhe Abbe Blinken. Reuters akka gabaasetti Antony Blinken miseensonni hidhattoota Amaara lixa Tigraay irratti dhalattoota Tigraay irratti darraa hamaa raawwachuun dhalattoota Tigraay naannicharraa dhabamsiisuun yakka hamaa raawwataniiru jedhan. Antony Blinken daawwannaa hojii torbee darbe Itoophiyaatti taasisaniin adeemsi waliigaltee nagaa hojiirra oolchuun jajjabeessu ta'uu ibsanii jiru. Haa ta'u malee nageenya waara fiduun miidhamtoonni irratti waliigalanii hin raawwatamne akka jiru siman. Itoophiyaan carraa daldala qaraxa irraa bilisa itti deebisuuf hojiirra oolmaa waliigalticha murteessu ta'uu eeran. Daawwannaa seenan haala jiru hunda erga sakatta'anii booda yakki waraana raawwatamuu ibsan. Antonio Blinken erga waraanni kaaba Itoophiyaa eegalee qondaala ol aana US yeroo jalqabaaf Itoophiyaa daawwatanidha. Mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay waraana waggoota lamaaf dhiiga dhangalaasaa ture marii nagaa furuuf waliigaltee nagaa kan mallatteessan sadaasa darbe ture. Dubbii himaa ministeera muummee Abiy Ahmad Biileen Siyoon Blinken qaamolee lameenuu waliin wayita mari'atan yakki waraana raawwatamuunsaa amanamee qaamni yakka raawwate itti gaafatamuu akka qabus cimsanii dubbataniiru jette. Waraana kanaan dhiitaan mirga namooma ajjeechaan murtoo seera malee gudeeddiin saamichi humnaan qubaasuun yookaan boqqaasuun akka raawwatame dhaabbilee mirga namoomaan ibsamaa ture. Qaamolee waraanicha keessatti hirmaatan hunduu garuu himannaa kana ni haalu ofirraa dhiibu. US loltoonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoonni Eertiraa akkasumas hidhattoonni naannoo Amaaraa tibba waraana Tigraay yakka dhala namaarratti raawwachuu adda durummaan ibsaa turteerti. Itoophiyaan garuu himata Ameerikaa kanaan giddu galeessentummaa fi birmadummaa biyya sarbu maqaa jedhuun ofirraa ittisaa turteerti. Gamtaan barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa hiriirri nagaa akka hin jirre beeksisee jiraachuun beekame. Bal'ina isaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata.
Gamtaan barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa hiriira nagaa akka hin jirre beeksisee jiraachuun gabaafame. Odeeffannoo waa'ee qormaata ba'u bara kana kan namuun jalqabama jedhame maqaasatiin miidiyaa hawaasaarratti taasifamaa ture. Gamtichi bakka hin bu'u jechuun yuunivarsiitii Kitifaa'if mirkaneessaniiru. Qormaata ba'u bara kanaa kennamuuf beellamame irratti yaaddoo fi komii barattoonni ka'an irratti hooggantoonni olaanoon ministeera barnoota fi qaamoleen dhimma ilaallatu biiroo waliin mariin taasifamu isa gamtaan kun ibsee jira. Yaaddoota marii kanarratti ka'anii paartiin deebii kan kennan yoo ta'u gara fuula duraatti odeeffannoo sirreeffamuu qabu akka beeksisu gamtichi akeekee jira. Qorammoonni kunneen yookaan qormaanni kunneen dandeettii barattoota dabaluu fi qulqullina barnoota eeggachuu akka danda'u haal duree jedhuun ammas waliin hojjechaa akka jiru yaadachiisee jira. Akkasumas barattoonni yaada qormaata fi dhimmoota kana wal qabate moora isaanii keessatti waldaa barattootaaf dhiheessaa akka jiran ibsuun karaa gamtaa barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo Itoophiyaa ministeera barnoota waliin mari'achuun deebii kan kennan ta'uu ibsanii jiru. Gamtichi odeeffannoon dhiyeenya kana raabsame gamticha kana bakka hin buune ta'uu fi fudhatama kan hin qabne ta'uu ibsee jira. Hiriira nagaa gamtaa waamame akka hin jirre yuunivarsiitichi Kitifaa'if mirkaneessaniiru. Yuunivarsiitichi barattoonni eebbifaman barnoota deeggarsa dhaabbilee isaanii fi waldaa barattoota kennaan irratti hirmaachuuf qormaata ba'uuf qophii barbaachisaa ta'e akka godhan waamicha dhiyeessee jira. Namoonni odeeffannoo sobaa fi jalaan facaasan gocha isaanii irratti akka of qusatan gamtichi dhaamanii jiru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiileen madda nageenyaa tuufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedhama.